fuuqanoche antalaura elo nageen jaalle waaqayyoon yaa bayyatu bileewwan kee akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii ani jira obboleetti keessan baga jiraattanii nageenya argooftaa yesuus lafa jirtanitti yaa bayyatu harka keessan haa eebbifamu sammuun keessan haa eebbifamu ijji keessan haa eebbifamu eebbifamaa sinan jaalladha maaliif jennaan viidiyoo koo sheer gootaniittu laayikii gootaniittu sabskiraaybii gootaniittu warri haaddisii biraan geessaniittu viidiyoon eengadda mudannoo biyya keessaa an hojjedhe irratti jechuudha. Ani warqii hin qabullee meetii hin qabu isiniif illee hin godhu isiniif hin kennu mana koo dhuftanii buna gaarii dafisee isin hin gammachiisu waaqayyo sun haa eebbisu wanta isin hin yaadiin bira ga'a. Waan yaadiin biraan isin haa ga'u akkasuma jecha viidiyoon itti fufii nu hojjedhu kan jedhu illee hin jira xiqqoo ishiin irraa dubbadha akkamitti akkan deeme isinitti meera mudannoo jaalalaa fi guddina koo immoo yeroo biraan isinitti hima yoon da'ee ka'uun isinitti hima amma miti yeroon da'ee ka'uun isinitti hima. Isa dura buleettiin tokko akkana naan jettee turte ifama xiqqoo ishii kala isa diida mana yaalaa wayii dhaqeen waan itti xiraayichi keessa mee yeroo biyyan galu maal yoon hojjedhe naa wayya jette ammas viidiyoon kun yaada lamaan ta'anitti dheerata mee kanuman irraa dubbadha. Kan mantii deebisa atillee obboleettii koo akka obboleettiitti waan isinitti immoo maal jedhayyuu maqaan ishee olaantuu warqee jedhanatti fakkaate mee yeroon biyya galan maal yoo hojjetan bu'aa qaba piliis naa himi suuqii wayyamoo mana nyaataa wayyaa naan jette. Obboleetti kiyyaa anillee viidiyoo waan biraan hojjechuu dhufeen ture ishi rakkoon qabu suuqii wayyamoo mana nyaataa wayyaa bilis dhiifama maaloo naa deebisii jettee jirta akka obboleettiitti hunda keessaniyyuu warra biyya ormaa jirtan warra galtanii hojii hojjetachuuf kaayyoo qabdanii akka obboleettiitti waan isinitti tokkotu jira innis maal seetanii maal akka hojjettanii maal akka isin hawwaata'u garaa qulqulluu garaa koorra waan isinitti himu tokko isinii hin sobus nan barbaachisu lammanni immoo fakkeessee viidiyoo koo ilaalaa jedhee fakkeessee haasa'uun barbaadu dhugaa jirtu isinitti hima wanni nama hawwaata'u obboleettii koo suuqii miti akka kootti yookaan akka gabaa amma jirutti akka amma deemaa jirutti viidiyoo yoo hojjedheen ture eeggaddatoo mana yaalaatii galaa jiru isiniin gadhiisa hin gadhiifne manni dhugaatii manni nyaataa manni bunaa manni rifeensaa maal maalii waraabaan deddeemaa ture iyyoorraa kaamera fuduraan garagalchee ati isinitti waan inni yoo jiraate hunda keessanitti iyyuu warri galtanii karoora qabdan namni kamiyyuu karooraan jiraata mitiire namni kamiyyuu galee waan godhadha jedhee deema. Gaaffii kana deebisuuf baay'een itti yaadaa iyyuu erga gaaffii kana gaafatamee itti yaadaan bulallee dhugaa dubbachuudhaaf wanni isin hawwaattaa jedhee ani yaada obboleewwan koo galtanii machee eenyuyyuu taa'uun barbaadu galee jechuu barbaada aniyyuu sababa na dhukkubee malee amman bordaa yookaan har'a saatii akkanaan dahaa jedhetti nan hojjedhaadha kaayyoon kun naan alaa galee waan barbaade ta'u nan hojjedhaadha wanni barbaade keessa immoo mana rifeensaa kan dhiiraa hojjechuudhaaf kan galee. Maaliif waan dhugaa jirtu walitti himna wanni isin hawwaata'u obboleettii kiyya yookaan sis waan hawwaata'u yoo jiraate suuqis miti mana nyaataas miti mana kaaffee mana bunaa fi maashiniin kan taffuun beektu miti buna isaa fi bakka noormaali kaaffee maxaxxiin biraa wanti keessa hin galiin sin hawwaata inni kuni hojjedhees argeera ani yeroo baay'ee wanna baay'ee yeroo dubbadhu ofii koo wanna hedduu keessatti dhukkuba keessatti rakkina namaa keessatti rakkina ofii keessatti waan
dabarseefan kan koo wajjin walitti qabee namatti himuu yaala hojjedhee argeera. Kanaaf ani wanni naaf hin jiru bakka hin jedhennaan abdii kutadhu yeroo na dhukkubee maal jedhee jedhu. Kaaffee si hawwaadha. Kaaffeenii maxaxxii biraa hin gashitu. Kookaan gashitaa biriindaa wanna ispiraayitii lallaafaa namni kan gashite isa biratti shaayii aannan wanti yoo barbaadde urgoollee goote si hawwaadha. Yoo barbaadde aannan daffaan illee hin hawwaadha. Isadha kan akkanatti hawwaadha'uu fi isadha kan gabaarra jiru. Maaliif naan jedha kan duraallee dura ani duraan hojjedhe amma eeggaddaa otooni bakka suursaan hojjetu taa'aa jiru dubartii wayana biraa buusaa jirti mana firaafiree qabdi. Mana dhugaatii sun taane suuqiidhuma firaafireedha ashaagalti bichaa. Birri meeqaan buufte biriindaa saaxinii tokko jechuudha. Birri 800 ganiteeti birri 140 deebisee marsii mucaan keessa. Birri meeqa jechuudha. Birri 700 fi birri 600 fi meeqaan bitte 60 bitte saaxinii tokko. Firee tokko immoo meeqaan gurguru birri 40 gurguru. Baay'ifadhaa ilaalaa isinumtiyyuu. Kanarrattan argeechi taa'e akka nama hawwaattoonni taa'etu man jira suursaa bira isa wajji wal bukkeedha yeroo ishiin mucaa itti fideeti gurguruu irraa birrii kennuufan arge nan ta'a waan ta'eef inni kun sirriitti sin hawwaattaa mana nyaataa hin hojjetina lammaffaan immoo mana rifeensaa manni rifeensaa kan dubartii hin dhuftuu ji'a 3 qofa barattu barumsa isaa jechuudha. Dirqama barattan malee hin ta'u maaliif ogummaa qabaatanii sartifikeetii isaa yoo qabaattan malee hin ta'u. Sinii galee ogummaa sagalee koo waan gadi qabaddeef xiqqoo naaf kalchaa yaadumadha. Waan biraa miti isinitti waccuu sun barbaanne mana rifeensaa sin hawwaadha. Yoo barbaadan sartifikeetii keessaniin qixxeellee galtanii akkanatti hojjettu kan dhiiraa sun taane kan dubartii. Yoo barbaadan immoo ofii keessanii banattanii ji'a tokko ji'a 2 qixxee galtanii yookaan mana kan namaa jechuudha kan sinii kaffalamee hojjettanii achirratti barattanii ofuma laaluudhaaf ganzaba ofii qabdu waan ittiin achi deebisanii barattan. Axxana hojjettanii ji'a 2 wayii addeebitanii suuqii mana ofii keessanii manni yoo akkam baay'ate akka nama manni hin fuunee jirru tokko birri 4,000 fuunee jira argitaniittu. Manni akkasiifaa mirxiidha baay'ee maaliif bal'aadha sinii ta'a akkanaanis fudhattuudhee yaada yoo akkam ta'e jechuudha. Kanaaf fuutanii yoo hojjettan sin hawwaadha. Mucayyoo tokko ollaa ani deeme yeroo sana naan deeme wajjinuu mana rifeensaa hojjenna jedhee yaade yeroo sana ishiin mo'aa qabdi ani immoo yeroo sana akkuma dhiigada sinitti obboleewwan baay'een yeroo biraan sinii deebisesa waaqayyo sinaa eebbisu. Birri 60 yeroo sana lafallee hin bitaa waan tokkollee godhaa warramaa godhu diddee warri jettan hin jirtu. Lafa maal bitaa waggaa arfan kanaaf fagoo miti 2013dha. Waggaa arfan kanaa jechuudha birrichi. Yeroo sana ishiin mo'aa qabdi barattee jirti. Ani immoo birrittiin harka jira. Ishiidhaan suuqii bannaa meeshaa nan bitaa qixxee hojjenna jedhee yaade ishee hojjenna. Yaadee ta'uu disee ishiin mana namaatti galtee qixxee jechuun obboleettii bira teessi sartifikeetii qabdi mana namaa kan namaa deemtee hojjettee galti. Qixxee jechuudha. Otuma akkana jettu ani deeme yeroo nama deeme achi deebi'u dumas jirtan kana ammas deebi'u maal ta'e gaariidha. Boolitti hojjechaa jirti amma. Amma akkamitti hojjechaa jirti hin dhoofti ishiin hin dhoofti hin tokkosti. Guyyaa roobii riftii qabdi. Sanaan irratti guyyaa 6 hojjetti. Sanbata osoo hin taane roobiidha riftiin kashii. Maaliif sanbata hojii waan jiruuf riftii naan kennan jette. Tola ishee jedhamti mucayyoon kun ollaa keenyadha. Dhugaa ta'u soba haa ta'u afaan shirraan dhageenye garuu gooddanyaa shirraan dhagee birri 15,000 qaxaramtee hojjechaa jirti amma. Booleedha. Booleedhuma asiiti jechuudha. Birri 15,000 kaffalamaaf. Qixxee osoo hin taane ji'aan kaffalamaaf jechuudha. Kun lamaan sin hawwaadha. Kaaffee fi mana rifeensaa qofa. Mana nyaataa sammuun keessanii yaadiin hojjedheen jira viidiyoo waaqayyo na gargaara isiniin gadhiisa waaqayyo fayyaa naaf haa kennu. Mana nyaataa yaadina keessumaa immoo suuqii namoota hedduurraa fakkeenya fudhachuu dandeessu mee hunda dandeessu yookaan maartaa irraa mucayyoo yuutuubii qabdu sanarraa
ilaaluu dandeessu bu'aa maal buusteeti hancufte tokko soorsaan illee osoo naniif inni waliin beekne hojjechaa ture natti fakkaata akka jedhutti nan kassaree jedhee gaaf tokko isallee teessisee maal akka ta'e irraa akkasini dubbatuun barbaada akkasini irraa hubattani nan gaafadha. Faayidaa hin qabu. Ani immoo dhalootuma kooti kaaseetu hawwii akkanaas hin qabu hin jaalladhus. Ennaa obboleewwan kiyya kana isiniin jedha waaqayyo isin haa eebbisu. Kan biraatu jira tokko immoo maal naan jette tokkollee kan na gaafatti jirti viidiyooleen gad hojjete tokko irratti eelee birrii meeqadhaa eeleenii naan jettee turte eeleenii amaariffaan dubbatte gaafsa namceettiin eeleenii kan girgiddaa fi kan baattoof keessa qoda bukoo keessa godhannu jalaa qabatu suni birrii 9,500 maaliif simbiratti waraabe waan ta'eef inni immoo akkanumaan noormaalii akkasumatti ta'ee dhaabatu mukuma saabichaa qabatee dhaabatu suni birrii 7,500 naan jette roottoo guddaa sun immoo agartaniittu birrii 2,800 akkan obboleettii kiyyaati eelina gaafatte kan biraa immoo madaan Faayisaa jedha baga fayyitee garuu mee maaliin sirraa badee adaraa abbaa koo waggaa dheeraa na jalaa dhukkube waggaa dheeraa na jalaa dhukkube maaliif fayyitee qoricha naa himee jette obboleettiin koo kuni obboleettii kiyya atillee fayyeeyoon siniin jedhu ciriinan dhiibne anaan fayyeeyoon siniin jedhu sakandiin akkuma dhingadda siniin jedhe keessatti sakandiitti darbuu koo bichaatti gammada malee waan lafa kan reertumtuu nan gammachiisu siniin jedheen ture maaliif dimee kanaan kana haasofti jettanii abdiin irraan kutatiina obboleettii kiyya ani wanni naaf hin jiru yeroon sakandii itti haara galfadhe sanan fayyeera jedhee gammadee isinitti mul'adha maaliif xaragadhee nama fakkaadhe isinitti as bahee kaleessa jechuudha. Akkuma beektan sammuuna kana kophaa koo hin jira kaleessa baay'ee na dhukkubee baay'ee bakka na dhukkubee dhugaa waaqayyoo bakka boo'ee maraadhee hin bahe ammas deebee fayyee yeroon isiniin jedhu sa'aatii inni itti riftii naa kenne sanatti gammadeen isinitti kana mul'adhu dhufe siifin dubbachaa jira obboleettii ati abbaan koo dhukkubsata baay'ee na jala maaliif si dhiisee itti sanaaf mana yaaladhannaa maal la godhu qoricha kana naa kennan ilaa argitanii hankaartoonni kee haadheen gadda isinitti agarsiise suni kana torban roobii darbee naqee fudhadhee kaffaleen bitaa kana marfeelleen akka madhaa kiyaa baasee isinitti agarsiisuu hin danda'u barbaadan kanadha firee 30 fudhadhee gaafsan bitadhe jechuudha isaan duras akkasumatti tan bite isa kana akkanatti kiyaa baasee anamma waan biraatiin miti gaamma fayyeenoo siniin jedhu sakandiitti nagaa argadhe sanaafi siditti mul'adha kanaafani kana keessaa amma godhadheetan jira kanattan baasaa kiyaabaa dhaqeen bakka madichaa sanarra bakka inni bahe sanarra akkanatti kaa'een akkanatti qaama kootiin itti qabaa jechuudha. Tokko kana warri waldaa ifa fayyinaallee deemee jettan kun wanni naaf illee hin jiru achis deemee zayitiillee bitee inuman dibadha. Kan biraa immoo kiniinii mata bowwoofaatu qoricha naan jedhanii naa kennanii achillee hin jira naa kennanii kan akkanaa kana eda jalqabeen har'aan ga'ee jechuudha kana firee lama tabe. Yeroo nabsiin natti mul'atu. Tokkan biraa immoo maal seetanii kunoo kana mana madaamii hin jira qarabchoonan isiniin jedhe kana ixaanan mana madaamii jira adiisuu isiniin jedhe immoo kana maankaa shaayii tokkittii ishiin immoo maankaa shaayii bunatti sochoofan tokkittiin birrii 50 isinii galee kan ittiin bitamtu jechuudha. Kan qoricha isa kanaa dhiisaa yoon beejingii keessaa dhabee maqaan beejingii kun jechuun maal jedhama daraartuu miti eenyu jedhama zabdituu keessaa yoon dhabe alaan bita alaan habarraa alaan bitadhaa jechuudha. Sinii galee obboleettii koo sii galee siif kana yoo kanarraa hafe immoo galiitii naan jedhu doktoroonni bishaan keessatti bishaan ho'aa lab godhii labii gubaas otoo hin taane qorraas otoo hin taane ashaboo wajjiniin achi keessa mazazzafaa keessatti taa'iitii zafazzafii keessuma taa'e naan jedhu isallee nan godha. Kaleessumallee qoricha nama sanatti agarsiisu kan ammoo kaleellee dhaqee fuudhee kaleellee du'ee noolee na dhukkubee marfeellee kun ogonadhaa akka malee kun na dhiitee jira argasii sinii galee hin bahe ammas deebi'ee gadi bahee yeroo bahu hin taa'u hin dhaabbadhu hin ciisuu irftiin qabu iyyuu bichaa boo'uu bichaa hafuura koo kanaa ol bichaatu na goga
sanaan booda naa xiqqoo muka qabadhee taa'ee nan taa'a manni amma doktoroon ollaa deebisanii jedhe taa'ee jedhumu maal la godha of na wallaalchisaa na dafqisiisa baqqaa bidduma waan ta'e hojjuu jedhee natti garagala akka dhiiga waan ta'e laftis girgiddaawwan nu dhiiga natti ta'a kana keessa hin jira waaqayyoof ulfinni guddaan haa ta'u warra mukunoo isaatii gimmaashaa eda nagumaan rafee bulee kaleessa akkuma isin jedhe dhaqeetan ta'u qorichi kun jiranii qorichi kun maanaa godhu dhadhaafa irra kaawwadhu dhadhaafa dibee duttan diba maanaa godhu dide otoommi kun jiruun kaleessa immoo dhaqee natti ammas deebi'ee waan ba'eef doktorri gizee lama ol deebiste qorichitti naqanii naa deebsullee durallee naa adochanii kaleessa baay'ee na dhukkubeeyyuu akkatti qoricha malee naa deebifte tokko irratti bakka of dadhabeen iyyee dinnaan bakka amanatti mattaagashaatti marfee kana na waraananii kun na dhitee jira harkoo kunoo maaliif qixamti kana wajjin laaluu qabdu achumaa kinini kanallee na liqimsiisanii tammaa afursitti deebuut sanaan booda mutti deebiin deebisattee kaleessa naa deebifte yeroon kaameraa irratti ba'u nama isinitti fakkaadde akkaatiin abdiin kutaniif isinirratti dhufa hafuura keessan barbaada hafuura koollee hafuura keessanitti baafachuu dhufa kana dhaabboleetti kiyyaatii malee nan dhiibne qorichi immoo ittiin nama dhiisuu torba guyyaa sadii qofa immoo nama guba jedhan keessatti awwaalamaa ol seessanii jedhan ittiin nama dhiisuu hin jiradhan ture inni immoo siif hin ta'uudhaan na dhoowwan sinii galee kaleessumallee kanan gaafadhee namni naa gaafatee makiinuma keessatti tun deemaa jiru makiina keelleen taa'u bee bajaaji keelleen taa'u bee siqaa hin argaa bara nan dhaabadha nan iyya nan bu'aa doktoroon warri shufeeronni utuu azzananii utuu anaani jedhanii achiin naga'u gaafa dhaabbadhee sekondiitti eeggachuu dadhabee baasii makiina kontiraataan illee deemu jira dhugaa waaqayyoos jiraataa isinitti hima afurri waan nagee haboo keenyatti fakkaate bakka cinqame obboleetti kiyya abbaa keetiif qoricha abashaa wanni awwaalamuun jira jedhanii kun waa saqaaqillee jiradhanii yoo magaalaa kana taate siin gaafadha asnatti dhiyoodha aniif immoo na dhoowwani amma siif hin ta'u naan jedhanii wanni na awwaalama wantichi guyyaa sadii qofa nama guba sanaan booda nama dhiisa jedhani kana isinii himuu dhufee achumaan immoo waaqayyo isin haa eebbisu barri keessa haa eebbifamu jireenyi keessa haa eebbifamu isinan jaalladha gaaffii kan kee kana fakkaata keessa sadanuu kana fakkaata dhee yaada injira warri kaanii akkamitti akkan immoo alaa gale madaamiin nagashee kontiraata fixee tan galee ishi mana lammataa irratti maal taanaanan hin hojjedhu jedhee birrii ofii kootiin birrii 45 Itoophiyaa baasee tasaafare kan gale immoo yoo Kiristoos nagaana godhe isinitti deebi'een isinii hima isinan jaalladha amma maan jedhu waaqayyoof haa galatu iddoo rafeen bulee garga ollaa deebi'ee rafeen bulee halkan hin galee waaqayyoof ulfinni guddaan haa ta'u halkan hin galee gara sa'aatii 11 irra natti hammaateen deeme halkan hin galee jechuudha. Kanaafiyyuu ergasii rafeen bulee har'a ganamaa bichaa kaasee muki ana nyaataa jira malee isas waaqayyoon irraa cabsaa waaqayyoon nagaana goonaan akkamitti akkan biyya ormaatii galillee maaliif akkan hojjedhu galillee siniif hin himaa sinan jaalladha haasaa koo isinitti hin dheeressu akka barbaaddan yoo barbaaddan laayikii yoo barbaaddan warri addisii sabiskiraabii godha maaliifi yoo keessi keenya nagaa ta'e isa lafarraa hawwina dibatanii uffatanii amma waan uffadhu namni waan hin dibadhu namni waan ittiin geggeeffadhee akkuma warra kaanii babbareedee obboleetti tokko akkana naan jette viidiyoo irratti ati sobda malee biyya arabaa hin deemne tsidaatiin qabdu naan jette biyya arabaa deemuun tsidaatiidhaaf miti nyaataafis miti ittiin uffatanii ittiin bareeduufis miti ittiin wayirra ga'uudhaaf deemu yookaan warra ofiitii mana ijaaruu yookaan warra ofiitii sa'a sangaa bituu fi yookaan ofiif mana ijaarrachuu yookaan ofiif lafa bitachuudhaaf deemu malee birri biyya alaatiin ittiin dibatanii ittiin dhiqatanii ittiin uffatanii እንኳን ሻምቡን እቺ ፊደፍ ዘይቲን እቺ ፊደ ድፌ እንጅራ ወማ ደበ ሚቲ ዋቀዩ ፋገለቱ ገሩ አግባቢ ዱማቲ አከቀባ መለ ከናፍ ምናም ባኔ አስማን ከነ ሲለ ደብሳ ወኒ ለፈ ከነ ራስን እንጀቹፈን ዮ ኬሲ ኬሰን ነጋታዬ ሲንገመቺሳ ሲናውሲሳ እዶ ከናን ነጋ እዶ ከሲን ነጋ ና ኢላላ ሼሪ ጎዳ ላይኪ ጎዳ ማልሾ ጎዳ ጀቹን ሱኒ ጋፈ ኬሲ ኬሰን ነጋታዬ Kanaafuu waaqayyo isin haa eebbisu jaalala isin naa qabdan yeroo dhiyootti isinii deebisa jaalala isin naa qabdan waan itti isinii deebisuun qabu isinan galateeffadha waaqayyoon bara keessan haa eebbisu viidiyoo dhingiddo jedhe irratti koomentii baay'ee argeera jaalala keessan iddoo argeera yaada keessan iddoo argeera waaqayyo isin haa eebbisu walumaa galatti waan jedhu
eebbifamaa sinan jaalladha nagaan tura.